kun sagantaa yeroo hunda amma YouTube irra torbanitti yeroo lama waa'ee beekumsa kompiitaraan kan wal qabatu isiniif darbudha. Akkuma beektanii yeroo darbee sagantaawwan adda addaa isiniif dhiyeessan jira beekumsa kompiitaraa waliin kan wal qabatu. Guyyaa har'aas isin fayyada jedhee kanan qabadhee dhiyaadhe waa'ee namni tokko fakkeenyaaf kompiitara isaa yeroo fayyadamu Programmiiwwan adda addaa gaafanii wal duukaa simultaneously wal duukaa gaafanii banuu kompiitarri isaa biizii gaafatoo maal gochuu akka qabu. Inni kabiraan immoo CPU information isaa, memory information isaa, hard disk information isaa beekuudhaaf kan isa gargaaruu fi akkasumas illee applicationoota run ta'aa jiran fi ta'aa hin jirre beekuudhaaf fi akkasumas illee kan fayyadame free space fi used kan ta'e space toora kanaa beekuudhaaf maal akka fayyadamu qabnu isinitti agarsiisuudhaaf deema. Warri YouTube kanaatiif haaraa ta'an family ta'a, subscribe godha. Yeroo torbeetti yeroo lama wanta isin fayyadu danda'uun isiniif qooda. So akka family ta'uu kan daganne isiniin jedha. So gaafa gara kanaatti deebinu inni jalqabaa namni tokko gaafa rakkoowwan amma gara jalqabaa irratti taasise kun gaafa isa mudatu maal gochuu qaba kan jedhutti gaafa deemnu inni jalqabaa gara keyboardii isaa dhufuu qaba. Keyboardii isaa bira dhufee shortcutii fayyadamee bifa kamiin wantoota ani isiniin jedhe sokko CPU information isaa, memory information isaa, hard disk information isaa kamittiin ilaaluu akka danda'u. Inni kabiraan immoo gaafa programmiiwwan adda addaa kompiitara isaa irratti run osoo godhu kompiitarri isaa socho'uu dide yookaanis immoo response gochuudha gaafadde maal gochuu akka inni qabu isinitti agarsiisuudha. Kanaaf inni jalqabaa action inni fudhannu keyboardii keenya irraa control alt plus delete kan jedhu wal duukaa qabna. Keyboardii keenya irraa control alt and delete gaafa wal duukaa qabnu akkuma isin asirraa argitan information toora kan argana. Information keenya keessaa wanta namni isinitti agarsiisuudhaaf kan isin fayyadu bakka task manager kan jedhu kan irratti cuqaasna. Bakka kana irratti erga cuqaasnee booda information baay'ee detailii ta'e asirraa arganna. Akkuma isin argaa jirtanii application hedduutu run ta'aa jira. Applicationoonni kun immoo bifa speedii guddaadhaan kan isaan daddarbaa jiranii. Applicationii kana yookaan kanaan dura banee akkuma argaa jirtan kun Skype kanaan dura banee Microsoft OneDrive kanaan dura banee application kun fakkeenyaaf addana gaafa fudhatan si'a jaadha Skype illee kan baname application hedduu babbanamee kan dagatame kuni baay'een isaanii maal ta'aa deemu kompiitarri keenya akka biizii ta'u CPU'n keenya yookaan memory'n keenya akka nyaatamu kan consume nu jalaa ta'u godhu waan ta'eef kanaaf maal gochuu qabna applicationoota kana warroota hin barbaachisne end task gochuu qabna yookaan immoo dhaabuu qabna jechuudha. Yoo dhaabne performance'n kompiitara keenya hin dabala jechuudha. Inni kabiraanii detailii tokko isaa seentanii ilaaluu barbaadan kan irratti kilik gochuu dandeessu. Performance isaa maal fakkaata, CPU'n koo maal fakkaata, memory'n maal fakkaata, diskiin maal fakkaata kan jedhu detailii isaa seentanii ilaaluu yoo barbaadan bifa kanaatiin akkanatti CPU irratti, memory irratti, diskii irratti, ethernet irratti, GPU irratti akkanatti tokkoon seentanii ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Inni kabiraan informationii addanaa isin argaa jirtan CPU timing, network, notification adda addaa information adda addaatu detailii jira. Warroota kana akkanatti erga ilaallee booda main pointiin an ammasii waliin haasoo barbaade gara kana dhuftanii applicationiin asirratti run ta'aa jiran kan isin immoo hin fayyadne yeroo baay'ee immoo kan dedeebitanii bantanii kompiitarri keessan akka biizii ta'uuf sababa guddaa kan ta'e maal gootu end task gochuu qabdu jechuudha. End task gochuu qabdu. Fakkeenyaaf amma Skype asirratti kilik ergan godhee booda hin deemani. Fakkeenyaaf addanaati memory kan inni consume godhe 221 kan inni consume godhe. So memory inni consume godhe kana release gochuudhaaf dirqama lan godha. Bakka kanarratti erganii waan barbaade sana filadhee kanatti argaa jirtu kanatti ergan filadhee booda bakka kana dhufeetan end task jedha jechuudha. Yeroo tokko gara kana sin jiraata kompiitarawwan adda addaa akka Windows fayyadamnu irrattidha kan inni hundaa'u. Bakka kana sin jiraata maalan godha bakka kana dhufeetan end task jedha jechuudha. Gaafa addanaati end task jedhu automatically Skype'n sira meeqa ture 6 ture totally Skype run wal duukaa godhe sana remove godhe yookaan immoo end task godhe dhaabbateera raan gochaa hin jiru jechuudha. Akkuma kana maddana gaafa dhuftanii
Microsoft Edge kan jedhu jira. Microsoft Edgein kun si'a 5 banamee jira. Si'a 5 banamee consume godhe 24.3 megabyte dha kan consume godhe memory. So kanaaf amma release gochuudhaafanii gara kana dhufeetan indi task. Sanaa booda automatically akka argaa jirtan totally servicein kun indi task ta'eera dhaabbateera jechuudha. Akkuma kana applicationota kabiroo warroota isiniin barbaachisne dhuftanis keessa warroota isiniin barbaachifne totally dhaabuu dandeessu jechuudha. Erga dhaabdanii booda performance computer keessanii ni dabala. Fakkeenyaaf yeroo baay'ee kan nama mudatu Microsoft Word to fayyadamnu, Excel to fayyadamnu, PowerPoint to fayyadamnu, faayilota daddabannee to fayyadamnu totally stack godha. Gaafa ni computer keenya totally dhaabbatu automatically control plus alt plus delete dhaan task managerii keessa galleetu faayilota yeroo sanaaf itti fayyadamaa hin jirre applicationii waan adda addaa babbannee jirru guutummaa guututti indi task gaafa jennu computerii keenya deebi'ee bifa bareedaa ta'een speedii performance bareedaa ta'eetiin itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kanaaf wanti isin beekuudhaa qabdan wantoota kanadha jechuudha. Hin dagatina baay'ee isin fayyada. Yeroo baay'ee kan mudatudha kun. Fakkeenyaaf software gurguddaa memory guddaa barbaadan CPU guddaa barbaadan gaafa isin computer keessan irratti bantanii totally computer keessan socho'uu dida karseriin fayyadamtanii yookaan ganaa cuftanii banuu isin gaafata yookaan restart gochuu isin gaafata. Restart gochuun immoo saayitii dheeraa fudhata yookaanis immoo shutdown gootanii gaafa bantan yeroo dheeraa isin jalaa fudhata. San irra garuu shortcutiin isin asirraa fayyadamtanii baay'ee isin fayyada bifa salphaatiin akkasiin osoo yeroo keessaniin fixiin waan barbaadan akkasiin hojjettaniif isin fayyada. Kanaaf kanatti fayyadamaa waan kamillee immoo ta'e informationii barbaachisaa ta'es bifuma kanaatiin addanaan ni argattu. Waan generalized ta'e informationoota adda addaa fakkeenyaaf statusii addanaatii ilaaluu dandeessu kan dhaabbate kan hin dhaabbanne applicationii servizoonni asirra jiran servizii adda addaa jiru. Serviziiwwan adda addaa jiran kun illee bakka kanaatii dhaabbatanii rumoo stoppid kan ta'an jiru, raaningii kan ta'an jiru, warroota raaningii ta'an kana kan isin hin fayyadne jiraate totally dhaabuu dandeessu. Bakka kana start jira, stoppiin jira. Fakkeenyaaf stop irratti click gaafa godhu startiin naa dhufa. Gaafa raaningii irratti immoo click godhu stoppiin naa dhufa. Restart gochuun barbaade servizii kana wantoota informationii baay'ee argattu bakka kanarra. Kanaaf ofii keessan yoo seentanii keessaa tuttuqxan baay'ee isinii gala, baay'ee salphaadha. Itti fayyadamaa yeroo kamillee warri YouTube kanaatiif faamiliin taane yookaan maatiin taane share gochuun dagatina, subscribe gochuun dagatina. Subscribe gaafa gootan immoo akka wanti ani hojjedhe isiniif gadhiisu isin qaqqabuudhaaf ol kan jettu irratti click gochuun hin dagatina. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u galatoomaa sirnaan hordofaa itti fayyadamaa isiniin jedha.